Maddoonni bu'uura rakkoo nageenyaa naannoo keenyatti akka waliigalaa Itoophiyaattis mul'achaa jiru yoo fudhatte sababa garaagaraa ni qabaata. Sababni tokkoffaa amala ce'umsa siyaasaa gara dimokiraasiitti godhamutu amala akkasii qaba. Siyaasa ukkaamamee humnaan bulaa ture dimokiraatessuudhaaf gaafa bantu amala akkasii of keessaa qaba. Hunduu humni wal qixxaataa qaba jedhee waan amanuuf humnaan fedhii isaa raawwachuuf, humnaan aangoo qabachuuf, humnaan waan barbaadu gochuu akka danda'u amanuudhaan xiqqoo ol sukkumuun wal jeequun seenaa Itoophiyaa keessattis seenaa addunyaa keessattis waan beekamudha. Ce'umsumti gara dimokiraasii godhamu. Sirni bita gittaa Itoophiyaa keessa ture waa'ee dimokiraasii shaakaluuf qophaa'an turreen beekama. Ukkaamsee humnaan bitaa ture. Humni sun hafee miidiyaan babal'atee abbaan barbaade kan barbaadu dubbatatee jiraachuun gaafa jalqabamu wanti haaraa kan shaakalamu dhuma jiraataa jechuudha. Political liberalization jedhu warri faranjii. Political liberalization amala akkasii qaba. Jalqaba irratti amala akkasii qabaatu malee xiqqoo ol sukkumee booddee immoo gara diyaaloogiitti, gara mariitti, gara tasgabbaa'ee dubbachuutti immoo ce'uun isaa nafu. Bara darbee ka'umsa garaagaraa irraa ka'uudhaan humnaan waan barbaade raawwachuu nan danda'a humni jedhu hundi amma tokko noo qoratte deebii argatta. Fakkeenya shaneen maaliin dhukomachaa ture? Shaneen kan dhukomatu humni kun hariiroo sabaaf sablammii wajjin godhee kaayyoo ganamaa gaaffii Oromoo dagatee ganee irraanfatee aangoo ofiif qabachaa jiraadha. Kaleessa. Kanaaf furmaanni maayin qabsaa'ee lolee moo'een injifannoo ani jedhu sana fiizuu nan danda'a jedhee amanaa ture kaleessa. Harroo qofaan danda'u warran jibbu sanaa wajjiniin warran kaleessa komachaa ture wajjiniin warra kaleessa na bite warra kaleessa na hidhe wajjiniin hariiroo uummadhu malee mootummaa kan hin danda'u jedhee amanee jira. Amanee maal godhe? Warra shanee naannoo Amaaraa jiru warra shanee naannoo Tigraay jiru wajjiniin hariiroo uummachaa jira jechuudha. Warri shanee naannoo Amaaraa jiran kaleessa maal jechaa turan? Shaneenii Oromiyaa keessatti Amaaraa ajjeesaa jira, Amaaraa dararaa jira. Shanee irraa uummata keenya tiksaan jirtanii. Shanee rukutaadha gaaffii ture miti. Isaaf qabsaa'aa turan. Ammoo qofaa keenya mootummaa kana waa gochuu hin dandeenyu hariiroo shanee wajjin uummanni malee jechaa jiru. Wayyaanee noo kaleessa. Ana malee namni waraana beeku hin jiru. Ana malee biyya bulchuu kan beeku hin jiru. Ana malee kan injifatu hin jiru. Qofaa koo rukutee hunda ishee xaxadhageen aangoo deeffadhaa jechaa turte. Harroo qofaan danda'u shanee malee. Qofaan danda'u shanee warra naannoo sadii jiru malee jechaa kun maal agarsiisa? Humni kun adeemsa keessatti dadhabaa, xiqqaachaa, humni mootummaa cimaa ta'uusa amanaa, waliin malee qofaan dandeenyu jechaa jiru. Kanaan dhaabbatan hin dhaabbanne warra alaas affeeranii jiru. Warra alaa wajjinoo ala jechuun Eertiraa duwwaadha. Ala jechuun warra Sudaan duwwaadha. Kanaanuu hin geenye humna biraa barbaaddachaa jiru. Kun maal agarsiisa? Ce'umsi gara sirna dimokiraasiitti godhamu kun sukkummaa of keessatti godhuudhaa qabu. Fidhachaa dhufee humni mootummaa cimee humni warra kaanii xixiqqaachaa dhufee waliin ta'uudhaan humni wal qixxeessuudhaaf yaalii godhaa akka jiran agarsiisa. Inni kunis hin ta'u. Inni kunis hin ta'u akkuma barame injifannoon kanuma keenyaa ta'a maaliif gaaffiin keenya sirrii waan ta'eef. Isa adeemsa keessa ilaalla rakkoon hin jiru. Diyaaloogii booddee garuu akkuma booranni bilisummaan seeraa seerri nageenya jedhe sanatti rule of law political liberalization gara diyaaloogiitti guddata. Diyaaloogiin immoo gara rule of law olaantummaa seeraatti guddata. Olaantummaa seeraa guutummaatti mirkaneessuuf seerri sun bocamuu tumamuu kan qabu immoo mariidhaan. Amma mariin godhamaa jira. Marii kana keessaa seerri ba'u kun anas siis isa kaanis akka bitutti tumama. Seera sanaan buluun kan fedhii namoota baay'ee ta'uu ni mala. Maaliif namoonni baay'ee maleetanii fedhii isaanii baay'ee saammatee waan dhufuuf sana booddee dubbiin tasgabbaa'aa deemaa jechuudha. Gaaffiin akka maddaatti ilaalamu keessaa tokko ce'umsa siyaasaati. Inni lammaffaa jijjiirama wiirtuu aangooti. Jijjiirama wiirtuu aangoo gaafa jennu mura xiqqoo kalee nu bitaa ture irraa gara hunda hammachuutti, hunda hirmaachisuutti ce'amu fedhiitu wal dhibaa. Inni murni xiqqoo kaleessa bitaa ture waa hunda to'atee, waa hunda saammatee, waa hunda qabatee
ana kan bitu ana akka barbaade kan godhu jedhee kan amanaa jiru suni akkasitti immoo hin danda'amu hunda hammatteeti malee ati tokkoffaa taate inni kaan lammaffaa ta'e ati abbaa taate inni kaan aggaar jedhame lammaffaa jedhame akkasitti hin ta'u. Namni sabaaf sablammiin guutuu walqixxummaadhaan sirna dimokiraatawaa ijaaruu qabu gaafa jettu rakkoon uumamu jira maaliif bu'aa waan ta'eef. Bu'aatu hafe lafa Oromoo akka barbaade saammachuun gaafa hafu bu'aan sun gaafa tuqamu akkasumaan callisee namni seeraan bulee olaantummaa seeraa kabaja jiraata jechuun miti. Kun adeemsa keessatti cabaa sirraa haa deemu malee. Inni sadaffaa dubbii ijoo akka bu'uuraatti ilaaluu qabna jedhee yaadu keessa tokko seenes araaramuu hin dandeenyetu Itoophiyaa keessa ture. Seenes hin araaramne gaafa isin jedhu tokko fedhiinsa, kaayyoonsa, amallisaa gosa tokkeedha. Amantaa tokko, afaan tokko, jecha tokko. Kanaan amana. Teessisiin poolitikaa biyya kanaa kana gosa tokkeedha. Waa hunda wal fakkeessuu. Garaagarummaa jiru hammachuu imbirees gochuuf qophaa ta'uu dhiisuu. Kun sirrii miti. Mirga sabaaf sablammii hin cunqursaa. Kun sirrii miti. Fedhii keenya waliin hin adeemu jedhanii warri qabsaa'anii teessisii kanaaf antii teessiin jala fidan maayini fottoquudha. Inni kun waa hunda wal fakkeessee waa hunda walitti qabee gosa tokkee gochuu barbaada. Inni kun immoo fiixeetti ba'ee moggaatti ba'ee fottoquu barbaada. Kun teessiidha. Kun anti teessiidha. Inni keenya inni haaraa maayin sabdaneessummaadha. Yookaan sintasisidha. Teessisiin kun nu balleesseera. Anti teessisiin kun eessaa nu hin ga'u. Sintasii jechuun kana lamaan kan gidduutti araarsee waan fooyya'aa ta'e qabatee kan adeemu jechuudha. Yaada sadaffaa jechuudha. Kun maa inni gosa tokkummaanis hin ta'u. Amantaan garaagarummaan jira. Afaan garaagarummaan jira. Aadaan garaagarummaan jira. Daangaan tokko haa ta'u malee seenaa waliin haa qabaannu malee garaagarummaan waan jiruuf gosa tokkeen awutomaatikaalii filannoo ta'uu hin danda'u jechuudha. Abbaa biyyaa taanee biyyaaf dhiignee biyya ijaarree hundee taanee haphee taanee akka xiqqootti gaafii fottoquu kaasuunis sirrii miti. Nun midaalu innis dogongoraa jenneerra. Maaltu taare dimokiraasummaa sabaaf sablammii hammatu hunda ofitti qabee hundi amma humna isaa akka hojjechaa adeemu kan godhudha. Kana keessatti fakkii tokkoon sii kaasa. Bara Addawaayeen biyya bulchuutti akkuma beekamu yaadni seerri jalqaba kan tumamu kan murtaa'u paartii irratti. Gareen siyaasaa taa'ee mari'atee waa murteessaa mootummaan immoo murteessan raawwata. Kana malli jiru. Gareen siyaasaa mari'atee murteessu TPLF dhaaba naannoo Amaaraa, dhaadhiyoo dhaaba naannoo Kibbaati. Dhaabni kun arfan hojii raawwachiistuu sagalee sagal qabu. Warri lakkoofsaan xiqqoo ta'anii naannoo Tigraay irra dhufan suni paarlaamaa keessatti sagalee qixxee qabaachuu hin danda'ani. Maaliif paarlaamaan namni kan filatamu akka baay'ina isaati. Garuu murtee paarlaamaa duratti sagalee sagal qabaatanii Oromoon qixxee sagalee qabaatanii murteessan immoo raawwadhuu siin jedhu. Paarlaamaa keessatti bal'inni jiru gatiin qabu jechuudha. Murteen kan murtaa'u paartii irratti waan ta'eef. Amma kun hin ta'u. Akkuma paarlaamaatti murteen garaagaraa paartiidhaan waan murtaa'uuf lakkoofsi paartii keessatti qabnu akkuma paarlaamaatti akka baay'ina keenya akka gahee keenyaa ta'uu qaba. Gaafa jettu warri kaleessa sagalee sagalsee wajjin qixxee qaban akkasumas simachuu danda'u hin danda'an hin fudhatanii kan hardidaniin. Amma hojii raawwachiistuu badhaadhinaa fudhatte akkuma baay'ina uummata keenya garaagarummaa qaba. Lakkoofsi Oromoo akka hojii raawwachiistuutti jiru lakkoofsa sabaaf sablammii warra biraa wajjiniin walqixxee miti. Walqixxee ta'uus hin qabu dimokiraasummaan akkasii waan hin jirreef. Amma gahee kee, amma dandeettii kee, amma hirmaannaa kee, amma gumaacha kee ta'uu qaba. Kun gaafa ta'utti warri kanaan dura kanan barre gammachuudhaan fudhatu. Warri kanaan dura hirmaachuu, sagalee baasuu, murteessuu hin dandeenye dimokiraasummaa waan ta'eef hin gammadu. Warri kaleessa olaantummaadhaan jiraachaa ture. Warri kaleessa seeraan alatti sagalee qixxee uummata dachaa meeqa isaan caalu wajjiniin murteessaa turan immoo hin jaallatan. Amaluma namaati kun an tokkoffaadha itti gaafa laaltu warra lammaffaa hojii walqixxummaa hin jibbitaa jechuudha. Inni arfaffaa fedhii diinaa tarsiimoo Itoophiyaa diiguu, Itoophiyaa bittinneessuu, Itoophiyaa dadhabsiisuu. Warri barbaadan kuni waggaa 50 60 dhibboo deemte jiru
ammas jiru. Jarri kun immoo keessatti gaafa xiqqoo dubbiin siyaasaa babal'achaa deemu, ol qooduun babal'achaa deemu itti daamanii waa daddabalanii babal'isuu jechuudha. Fedhiin kunis jira. Amalli ce'umsaa jira. Akkuma silasii kaasee. Jijjiiramni wiirtuu aangoo jira. Humna kee, gahee kee, baay'ina kee alatti isa shaakalaa turte dhabuun barbaaddu. Seenessi immoo jira gostokkee foxxa'uu kan jedhu jira. Fedhiin diinaa jira. Kan dhumaa kan ta'uu danda'u maa inni fedhii qaxxaamuraan aangoo qabachuu barbaadutti. Waan tokko gaafa uumamu achi keessa dabalee takkatu aangoo argachuu ijaaramtee miti, jaarmiyaadhaan miti, yaadaan miti. Cabaamte gaafa argamu ariifattee saammachuu barbaadda. Kun immoo dubbiidhaan duwwaa miti kan ta'aa ture. Seenaa Itoophiyaa keessatti ammas kan ta'aa ture. Aadaa siyaasaa qawwee gargaaramtee, meeshaa gargaaramtee, humna ijaarrattee, ajjeestee, dhiigaan aangoo qabachuu yaaluudha. Kun amala aadaa biyya kana keessatti guddachaa dhufe dhaabbachuu qabu, dhaabbachuu hin dandeenyedha. Kanaaf immoo galtee kan ta'u warra fedhii diinota tarsiimoo ta'ee diina biyya kanaa ta'anii bara dheeraa jiran immoo kana fayyadamaniitu babal'isanii itti gargaaramu. Haalli jijjiiramni sirna dimokiraasiitti dhufaa jiru kunis immoo gumaacha mataasaa qaba. Akka waliigalaa kun walitti dhaameetu nageenyi biyya kana waggoottan darbaniif rakkoo garaagaraa keessa darbee jira. Baroota dhufan keessatti uummanni keenya haala hubatee jira, humni keenya cimaa jira, diinonni keenya ifatti fedhii isaanii ibsaa jiru, hariiroon isaanii mul'achaa jira. Kun hin cabaa. Nageenyi amansiisaa ta'e, nageenyi uummata tasgabbeessee gara hojiitti ceessuu danda'u dhufaa adeemaa amantaa jedhuun qaba.